Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu fayyaadhaa nagaadhaa hin cabcabaattu. Warri shamarranii gidduu kana baay'ee maammadoo jedhanii maammadoon hin dalagu. Maallaqa dhalaa nyaataa maallagoon Suudii Arabiyaa keessa jiru dalagaa hin dalagu. Taa'ee maallaqa dhalaa nyaataa kunuunis kun akkuma keessan dalagachuu eegalleerra halas. Dalagachuudhaaf kutanneerra. Dalagaan dalagu maammadoon jettaniin isin afarsitanuu miidiyaa kanarratti maal maammadoo harkachite moo harka qabame moo maaf hin dalanne dalagaa amma dalagaa yaa warri maammadoo na dhageessaa maammadoo dalagadhu of hin arrabsinii baay'ee isaan arrabsaa jiru kanaafan aariyaan baay'een gaddee inni jirri maammadoon dalagaan dalagu maallaqa dhalaa nyaata jedhan na boosise. Kanaafuu yaa maammadoo dhiisii janajjanaa dhiisii gattaa'itii dalagadhu dubbiin jabduudha. Baay'ee jabaattetti dubbiin. Yaa maammadoo aansi himeera. Maallaqa dhalaa barbaaduu dhiisii taa'itii gattaa'ii dalagadhu badoo ba'iitii dhaqiitii dalagaa kee dalagadhu. Kunoo akkas ji'a meeqa badoo ba'een ji'a meeqa utuu namaan ol hin argin wanti tokko utuu ilmoo namaa tokko hin argin ji'a sadii akkasitti dalagadheen kun warra reeffi isayyuu maallaqa biyya buufachuudhaa jedhee biyya awwalachuudhaa jedhee tan ol ba'e. Kanaafuu maammadoo dalagadhu. Shamarran baay'ee isaan arrabsaa jiru. Baay'ee ta'a. An baay'een ofitti gaddee mataa kootiin. Kanaafuu dalagadhaa. Nu of hin arrabsiisinaa yaa maammadoo Suudii maallaqa dhalaa nyaachuu malee waa biraan beeku jedhu yeroodhuma hunda maal balleesse maammadoon Suudii kun akkas dalagata. Kanaaf assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.